Hindubbannu yennus dubbachuun dhiifnu dureen silaa ji'a kana xiqqoo fuula keenya dhoofsine rabbuma keenya cinneenne rabbi kadhatan waan dhaban hin qabani. Garuu naman usisiiftu maaliif hin beeku akkam ooltan Oromoo. Nagayni Oromummaatiif nagayni rabbi isin biraa jiraatu yoo nagayni ni jirate jechuudha. Yoo nagayni ni jirate anwahuma tokko kanaa galuu dhabee na dhibee jira. Kanaa galuufis didee naafis galuu didee naas dhibee. Addunyaa tanarra namni akka Oromoo garaa walitti jabaatu ni jira laata. Gara jabiinsi daangaa dabre kun eessaa Oromoodha dhufe. Gara jabina foon fi nyaatu balaan amma Oromoo dhufte tun eessuma itti gabbuute. Dhuguma rabbii kalamadaa wayyaaneen tun gaafa OPDO tan walitti qabdee jaartu warra akkam jaarte. Warra akkami dubbeen isaanii ummata akkami hawaasa keessatti akkam turan. Dur bara OPDO'n tun dhufte nama abbaan abaare nama haati abaarteetu OPDO'ta nama hawaasni jibbe durriyyee hattuu ka hawaasa kabajaan qabne ka jaalalan qabne kayo Oromoo ajjees jedhanii bobbaasan Oromoo ajjeesu qabii fidi jedhan qabee fidu kanaatu OPDO ture. Warra saniitu deebi'ee arra mootummaarra dhufe jechuudha. Maaliifin kana kaasuu barbaade? Dhumaati amma Oromoorra deemu jirtu Wallagga Bahaa kanatti dubartii ulfa qabdu hoggaa dhawanii ajjeesanii cibsanii miilan garaarra dhaabbatan hangam takka garaan nama bada hangam takka nama suukanneessa. OPDO'n tun kolkoleen OPDO kirminaaloonni kun haadharraan dhalanne waan bira dubartii ulfa qabdu ibidda azaabaatillee ni sodaata. Dubartiin ulfa qabdu yoo isi ulfasan qabdu tarabbii itti dhuftee duutellee gaafin qabdu jankara jannataa seenti. OPDO'n dubartiif kabajaa dhabuu keessa dabree dubartii ulfa qabduufillee gochaa suukanneessaa innirra hojjechaa jiru. Wanni Wallagga Bahaa deemaa jiru dhumaatiin Oromoodha. Ta warri san ajjeesu jira warri faannoo. Wanni kun Abiy Ahmedii fi mootitti aanaa isaatiin tolee qaceelfama kagabbu'ee Oromoo ficcisiisaa jiru jechuudha. Waan kana dura isaa fi itti aanaa isaa ka dur Dammaqee Mokonnanii jalqabee jechuudha. Ka ammaa kuniif innis achumarraa itti fufanii jechuudha. Maaliif Oromoo lafarraa balleessuu barbaaddi OPDO warri ja'an kun? Tokko OPDO'n rabbiin si maallaqa, amantiin si maallaqa, lafataan cufa gurgurattee fixxee amma lafoota wahii dhalcha ja'a yookaan midhaan qaba ja'an Oromoonni irra jiran Oromoo achirraa duguydee fixxee warroota biyyoota Arabaatiif kennuudhaaf qophaa'aa jirti jechuudha. Waan amma Wallagga Bahaa ta'u jiru Shimallis Abdiisaatis harka dhibbarraa dhibbatti dhumaatii Oromoo naannawa sanii deeggarsa kakannaa jiru tokko isaa jechuudha. Maaliif deeggarsa kanna? Sababni isaa jarattiin mootummaa dheettee aangoo mootummaarra teessu tun anniin ja'a jibbanna isaan lixa Oromiyaatiif qabaniif kana godhan. Jibbanna daangaan qabne qabdi OPDO'n durriyyeen TPLF wali guuree kolkolee ama 27 godhachaa beetun jibbaa fi
halu Oromoo irraa qabdu jechuudha. Sabboonummaa Oromoon jaalattu, Oromoo barateen jaalattu, Oromoo gabbee ummataaf dubbatu hin jaalattu. Garuu wanni ma isin godhu jirtan kun dhumarratti isin balleessa. Keessaafu kolkolee Shimallis jala jaaramtee Oromoo fixu jirtu tana baala gizeen badiin dhumaa teessan taati jechuudha. Sababni isaa Oromoon buraayyuu keessatti nageetti isinirraa jiraachuu hin dandeenye, nagaan isinirraa jiraachuu hin dandeenye. Naannoo marfata Finfinnee san keessatti akka waan biyya alagaa dhaqanii biyya biraa dhaqaniiti haga loqoda isaanii dhooysanii ID isaanii tanaannaa irraa dhufanii dhooysan takka gahanii jechuudha. Maaliif yakka isinirra dalaydaniif jechuudha. Hangas takka jibbanna qabdanii jechuudha. By the way, isin Daadhii Galaaniif hin taane, Haycaaluuf hin taane, Batteedhaaf hin taane, Salamoon buraayyuutti ajjeeftaniif hin taane, Oromoon biraa isinii waanuutaa itti eeggachuunu dogoggora jalqabaati jechuudha. Isin foon fi nyaatuudha. Finfinneen arra keessa nama doorsisu jirtan tun takalee dhiini ilmaan Oromoo magaalaa san odoo hin dhaqin hin beekin Finfinneen tiyyajee wareegamarra kannee jechuudha. Haga keessa dabartanii naannawa keenya namni seenuu hin danda'u jettan takka geessanii jechuudha. Garuu waggaa warri soddaa keessanii isin dhufan kursiirraa kaatanii suduuda buutaniif jechuudha. Yaa bada durriyyoo ta'uun bade. Yakki isin Oromootarra hojjechaa jirtan, yakki isin torbaan kana eeguma Abiyyi dhufe Wallagga irra hojjechaa jiru. Amma Wallagga bahaa keessa ummata julmaan fixanii dubartii ulfa qabdu ajjeesiftanii kana gootan isiniitu sponsor godhee faannoo san fandi godhee akka ummata san fixan godhu jira jechuudha. Gaafa warri hadooddii qabu ni dirmanna jedhee dhaqu lakkii warra biraati asiin dhufa jettanii karaa meessitanii jechuudha akka ummanni hin dirmatamneef, akka ummanni hin dirmanne, ummataaf hin dirmanne. Oromoota dhiiga Oromoo qabu naannawa sanii fuutanii kaabaa fi kibbatti ergitanii shiftoota warra haramane morma namaa muree mukaffannisu fiddanii achi ganneexanii Oromoo ficcisiisaa jirtanii jechuudha. Warri naannawa san operate godhaa jiru warra soddottan keessaniiti jechuudha. Oromoon hamma fedhe laafaan hamma fedhe laafaan hanga fedhe guyyaa haga funyaanii isa gahe waan godhu ni beekaa jechuudha. Biyya anaa bulcha jedhu namichi taguyni Shimallis Abdiisaa jedhan kahanna malee waan biraan beeyne haga Jimaa Hararirraa haga Daaba Wallaggaatti saamicharra gattaa'e kun Oromoon dhumtu jiraattu dhimma isaatii miti. Haga saamutti jechuudha. Biitti itti saamtanii horii itti galfattanii itti baqachuu kaatanilleen yaa waylaha akkamtaa akka jirtu ijaan agartanii jechuudha. Akkamitti odoo namni biyyaan bulcha jiru biyya san jiru shiftoonni kaabaa dhufanii ummata Oromoo julmaadhaan Wallagga keessa fixan. Rabbiin dhiiga namaa ittiin usuu beekaa. Dhiiga namaa ittiin usuu Rabbiin takkaatis tuuseen beeku. Numa bahaa jechuudha dhiin ummata qulqulluu dubartoota ulfa qabu manguddoo rifeensa adiidha gabbaaftee faannoon isin achitti ergitan fixe. Abiyyi Ahmad dhumarratti yaa Rabbi nabaasiin keen oolu jechuudha. Biyya bulchuu yoo hin dandeenye ummata daangaarraa waliin neqaa ollaa fi ollaa waliin neqaa amma waan amantii qopheessu jirtan akka namni amantiidhaan walis seenuuf. Akka ummanni amantii walis seenuuf dhagaan isin garangalchine hin jiru jechuudha. Because yoo kanan goone dandeettii itti biyya bulchitan waan hin qabneef hijibni kee barmiila keessaa dhuydusa waan si jalaa dhumeef konfliktii kana uumte biyya bulchitaa jechuudha.
biyya jaaru jirra biyya maal godhu jirra finfinne irraa yoo baate makiinaan namaan garagalaa jirti daandiin hin jiru finfinne irraa yoo baate bishaan hin jiru ummanni dheebuun dhumaa jira warra mana umri isaanii dalagee jaarrate diidanii mana sooreyyotaaf gurguraa jirtanii miti biyya misoomsita way biyya misoomsitanii dhumtan isin warri misooma ya biltsiginnaan ta'isan dhukkuba ajjecha saaminsa shiftummaadha kanaaf ummanni Oromoo dhumaatiin amma Wallagga Bahaa ta'uu jirtu dhumaatiin karaa Cinaasanii ta'uu jirtu dhumaatiin karaa Matakkali ta'uu jirtu dhumaatiin karaa Moyyaalee ta'aa jirtu Abiy Ahmed namichi ji'uu fi namichi Shimallis Abdiisaa ifiin ji'u gawwaan warra gincii kun karoorsanii lafa kaanii Oromoodhaan balleessu jiranii jechuudha goftootan isaanii kaduriis akkanuma Oromoo sodaachaa turan goftootan isaanii kaduriis sodaa Oromoo irraa Oromoo barnoota dhorku sodaa Oromoo irraa Oromoo militarii keessa baay'isuu dhiisu sodaa Oromoo irraa Oromoo xiqqeessanii arrabsanii character assassination irra gaggeessanii akka morma gaccabsee jiraatu godhu ittiin injifanne isaanu itti khasaaran malee dhumarratti itti khasaaran durriyyee shiftoonni wambadoonni maqaa gandaatiin ijaartee namni firiin lama ganda bakka hin buune tuulama bakka hin bu'an maca bakka hin bu'an hattuun naggaadoonni firiin lama jiddu galarratti ijaartee baalagizee ifiin jettee tamara nyaataa shuguxii babbantee obboleessa ajjeeftee lafarraa fudhattu tun gaafni sillikii galtuu ni dhufaa jechuudha. Kanaaf ummata keenya bakka dhumu jiruuf Rabbi haa kadhannu. Kana ajaa'ibsiise maas awwaan tokko wahuma meeqaan nama ajaa'ibsiise waan Oromoo kana. Jarana Oromoo Wallagga Bahaa dhumu eegalte bubbulte. Cinaasanitti karaa Moyyaaleetti ijoolleen nuti haboo fi eessummaan taanuuf tun takkaa isii ibsa baaftee ummata Oromoo waan isinirra ga'e kanaaf jajjabina isinii haa kennu yookaan gaddine yookaan faannoo gadhan jedhan maaliif isaanuu cinaan tokko faannoo waan ta'aniif takkaa isaanii ibsa baasu gartanii. Dheengadda dhumaatii wal shirkatte Arsii irratti Ortodoksii irratti jette durriyyeen qabsoo Oromoo keessa jirtu tun ibsi isiin baaftu kun laala jarana hiddaan dhiiga malee dhandhanchin dhiigu jetti Oromoon hiddaatu dhiiga dhandhanchin dhiigu silaa hidda ta'anii dila Oromoon daangaarra dhumtu kana ibsa baasan ture jechuudha Oroo faannoon tun garee qaanii garee saphlina saplattu rirma qabsoo Oromooti. Warri Amaaraa namni tokko irraa du'e nama dhibbaan nurraa du'ee jan. Jarri kun ifiifis ajjeesaniiti nama nurraa ajjeesanii jan siyaasa tolfachuudha. Maaliif siyaasaan biyya sanii nama ajjeefteeti ittiin naggaddaa jechuudha. Warrummaan amma namaan nurraa dhume Arsii keessa jiru kun ifii wal gurmeessanii ajjeesanii Oromoo yookaan eenyu nurraa ajjeesanii jedhanii jechuudha. Isaan sheemiin qabanii qaanyoo amjaan hin beekan jechuudha. Tun garuu durriyyeen kaatee ibsa baaftee waan achitteef ni maa guyyaa tokko Oromoo irratti Oromoodhaaf ibsan baasin. Guyyaa tokko dhumaatii Oromootiif maa ibsan baasin. Yeleeboch sibisib. Karahaaniin abbootii amantaa Oromoo abbootii amantaa ni qabnaasa. Abbootii amantaa namni isii odoo dhumuu hin agarre hin dhageenye garuu kabahar gama hoggaa waa ta'uu ni dhageessi jechuudha kabahar gama ni dhageessi abbootiin amantaa biyya teenya hoggaa hedduun hin jaa abbootii amantaa bu'uun fedhu isin abbootii amantaati moo dabballoota mootummaati abbootiin amantii feetan qabaadha islaama kiristaana waaqeffataa kun Oromoodhaan baana hoggaa ummanni keessan isin cinatti akkana dhumu isin cinatti kana qalamu dubartii ulfa qabdu ciibsanii miilaan irra dhaabbatan soomana kana guutuu faannoo walloo dhawaa baate Matakkali dhawamaa baate guyyaa tokko gabbaatanii dubbattanii guyyaa tokko ambaraan biyya san tureetti sheekootti yoo namni wal dhabe wali araarsitu yoo namni wal miidhe wal miidhina ettee jidduu dhaabbattu odoo dhugaallee beektu soban nama wali araarsituun beeka ta'arraa garuu kaadiree mootummaa taateeti waa takka wanni Oromoon godhu jiru isitti dhagahamu jechuudha
واتك أما ورا براتي في دبته ورا برا أبلو جنة سينا أبلو عذاب سينا جنا كوان إنسان جنة في عذاب بنتو سنسان أركاك أبني تيجود خسي جلاتي فون دبني خلالا مالتو سينجي رجافينكي إني أرمو خن إيجامتي لبون أرمو تلبون آمتي بردو غوراني اللي غوياتو كو إساني يوخا نجي أبوسا يوخا أرمونا كانت لمون كبدو ولون سومنا ويررمون كبدو فانو ولا جبها يرون قلتي أجفتي كانوا يقولون كبدو وان برا دابا موتو مثل لك أني يجتشون دني يجتشون قالوا في سنين كبنين قرسيسان تلوني اسم برسيفتان مال اسم جلا برا أكنا مني جرا ولي جباتو اسم الرابرة أكنا مني ولي نهدون اسم الرابرة أكنا مني ولي فين أبنا اسم الرابرة أكنا مني جرو مجوتته أول سنة رفع جبوا اسم الرابرة يجتشون جرو أبوتين أمانتا دور خانوتي أليف با جلك كراني نما هك أخيتوك في التنديسين نما دانجا خيخ أوروسي أسشه في التنديسين نما باطل خيه سميد في التنديسين جان قوتو ما نما برسيساني يجون تأراتون أكا أتي جلبي فتة ويا أدي ديني كفر السفت برسيفتي يجون أما تيك توك الرأيونا من ولا لرفاني أرارسان جارسا جارتي ولا لرفاني أرارسان أسرتي يو بيتي برا لما والله يترفاني أسرت دبتان قارو أورمو أتشيرو مجروف قجياتو كن دبتان قجياتو كأورمو أتشيرو مجروفين دبتان دلوتا أكم كيسا رفني دلوتا أكم كيسا جرا نمو ما فونغلو يتشو دوغاغري yoo hasheekotiin teenya ifa baafadhaati mootummaan kun faannoo hidhachiisee gadiis shiftoota roogaadeen hidhachiisee oromoo fixuudhaaf mirga qaba oromoon lafarraa baduu qabdii jaati akka shimallisiif abiyyi fitti aanan abiyyi irra labsanitti oromoo irratti isinis hojii irra labsaare wama ajaa'ibaati akkan usne garaan nu gubata laallee agarra mee baatuma takkitti sanallee sagalee dhoofannenne ummataa dhiigaa jira dhoofachuu hin dandeenye jechuudha. Rabbiitu hadaamii ollaa agamsaan godhe jechuudha. Taganamu imimmaanuma yaaftu. Dhiirti silaa nuti ni qabna diina nurraa dhoorkan jennu ifiif wal nyaatti. Ifiif akkan taane ol godhaa jirti. Faannoo sirraa dhoorkuurra isin faannoo sirraa dhoorkuurra faannoo kana oromoo qaqqaltee dubartii ulfaa ciibsitee garaarra dhaabbattu sirraa dhoorkuurra milishiyaa ganda keessa deemee takka nyaatte hin deemu ka mootummaan shiftaan kun dirqinittiin san fixxii jechuudha. Milishiyaa bara kakabaltee karaa deebisuu dandeessa. Harree dadhaban gurboota dhawanii oromoon jettu sani. Tokko hadooddiidha qaban hin tuqan jechuudha isaan. Maaliif? Haaniif eessuma haaniif adeeraa jechuudha. Dhugaa jirtu kanuma walii himaa deemnaa jechuudha. Yoo dhiini oromoo hagandee qabu kun namatti hin dhaga'amne gidiraan oromoon keessa jirtutu namatti hin dhaga'amne oromoo taate wanni addunyaarra jirtuuf hin jiru bishaan eelattiif gad darbi yookaan funyoo dhifii dhiifirarraa si gatiin qabu jireenya kee. Numa tuttu nagaa kakara kaanii itti gaafatama poolisii dirree dhawaatu keenyuma. Eenyuma qaansaa tokkos shiftaa tokko jira koomishina poolisii dirree dhawaa. Hattuu nambar waanii tokko. Hattuu nambar waan. Dirreen dhawaa lafa jaalalaati. Dirreen dhawaa kana mataa ol qabdanii maarree heeraa ala maarree godhuu hin dandeessa waslaatta. Dirree dhawaa akka biyya jaalalaa taate sun siin nu hima. Dirree dhawaa biyya jaalalaati biyya ol kabaju akka taate durbeen. Garuu eega isin dhuftan jaalaltinii fi kabajaan baddee intaltii dubraa lakkuu garaa qabdu karaarra dhawamte jechuudha. Karaarratti ajjeefamte. Illaa wanni isii ajjeeftaniif qeeroo kaleessaa keessa isii fi hanga tokko hafe waan nuti godhu jirru kana qaroodha lafa jala waanurra daleedeettanii illaa muciyyoo qaroo san lafarraa dhabamsiiftanii jechuudha. Ajjeeftan rasaasatti roobsitanii. Komishini poolisii dirree dhawaa maa dhiiga siin baasin ol baatee albahuu dura ati komishin naannaa saniiti miti. Ati lafti oromoo gaafa hatamtu maallayni miliyoonaan jabuutii fi kililii shanirraa sikkannama
إفي لف أورمو كسي سامتا أورمو تميف دبت مورا لخمين دبت أتي نما دير كما أفتا ديمتون سنين كبجيني دا نما هالكن سومالي يامتر وزافي فون دورا غورته مليون التخنيتي لف أورمو تيف نما أورمو كفيت تقولوا جرتودا أينو فهمتوا والرجال لم بين برسيسي سن نتيمي تقدم تقباتي kakara kani tokko jira ashanguliti faaru jaalatu tokko faaru jaalata isa faarsite maal jennaan dhedheerate waan cuma fiqaniit ma dhufani mallatteessi jaaniin kantiibaa dirreedhaa nama ifiinjoo tokko kanuma namicha kiiloo 40 udaran faaru maafi waan hin godhin dhaajachuufi maali nama bokoku tokko nama waan deemu jirra he doesn't even know anything mirqaasan waatti kannan waraqa mallatteessisan ganda oromoo lafa oromoo maqaa jijjiirsaa oolanii jechuudha yeroo tokko dhugaa dubbate garuu ani oromoo bakka bu'eetii miti kaniin fidamee jee oromoo bakka buuteetii miti oromoonis bakka nu bu'u isiin hin jenne siis quban qabdu oromoon ammoo eenyu ka bakka buufte hujii teetiin garsiiftee jechuudha eenyu ka bakka buute jaldeessa fuutee maqaa jaraa jijjiirteef warra kana bakka buute jechuudha ati oromoodha ija dhaamsuu dhufte jechuudha qeeroo khaleessa fincila diddaa gabrummaa keessa wareega kannite mana hidhaa ol nayxee cuftee bira taa'u jirtaa jechuudha waslaattaa shabadaanaa taphateen quufin mi'a biyyummaa eessa beektan jaalala sabaa eessa beektan silaa jaalala sabaa beektanii miskiina manarraa gayyaaftanii manarra diidanii lafa sana addaan fudhattanii jechuudha kamneen dirreedhaa guututti ifi police commissioning kun ifi bubuutu biyya alaatti child support kafaluu dadhabdee galte takkaa jira tahannarraa dadhaban sanii miti keessin godhu jirtan yeroo inni dhufa kanaafis namni aangoo qabatee addunyaa tan hanga dhumaa ture hin jiru jechuudha lafa oromoo maqaa jijjiirtanu gurgurtanu waan feetan gootanu dhumarratti harkuma oromoo deebite jechuudha bakki takka bakki isin dhayxu hin jiru bakki takka bakki isin dhayxu garuu ilmaan keessan siifi itti gaafatamaan bilisiginnaa magaalaa sanii ilmaan keessan kanada guurrattaniiti heegaree ilmaan oromoo lafa isaanii irra gurguru jirtanii jechuudha siifi itti gaafatamaa bilisiginnaa keessaa eenyu ka kanadatti istoora guddaa san banate maallaqa ummataa hattaniitu gubboo fi korraapshin adda addaatiin biyya alaatti dukkaana banattanii jechuudha warra qaaniin beeyne warra odoo haati teessan isin bira beeloytu bira teessanii nyaattanii jechuudha hoggaa soomanni gee bishaanii fi timira firii lamaan olii gayyaatanii jechuudha nama gaariif fakkeessuudhaaf jarana waan molla gabaa kana garana gubee walumaa galoonni oromoo irra deemu jiru duguugaa shanyii silent genocide dha kanammoo kan oofu jiru Abiy Ahmedii fi itti aanaa Abiy Ahmedii fi gurbaa taguuga oromiyaadhaan bulcha jiru kana jara sadeen kanaan qindaawee deemaa jira wanni kun yoo oromoon ammaan kaateen infalmanne oromoon ammaan kaatee firraa hin dhaabsifne dhaabbachuuf hin deemu ga odo warri barattoonni amaaraan ukkaanfamin amaarri wallaggattiin dhumin paarlamaa keessa taa'anii barbareen ija dibatanii barbooyaa turan